السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجاح جرتو فيا كيسني أنك كنت الحمد لله أكسما وروني أمن تابرا أكم فيا كيسني بقى نجانا بجراتن أبليان كنكو كأكالي هندي كيسنو كأروم ما أنتكو كأمن تادان garagaras taanu obbolummaa walitti qabnu bakka naganaaf jiraattan obboleeyyan kan koosiniin jedha akkasuma warroonni dodolaa shaw jalatti argamtan sabiskiraayib laayik sheer gochuudhaan nu bira dhaabbadhaan isiniin jenna obboleeyyan kan koo ajirraa kan hafee obboleeyyan kan koo viidiyoo dabarte irratti waa'ee gololchaa fi yookiin Ibraahimii fi Binii fi wardaa dubbadhee ture akkuma yaadamu jechuudha. Alhamdulillah rabbil alamin akkasuma biniinis baay'eetiin jira. Rabbi galanni haa ga'u baasanii gadhiisaniitiin jirani. Haa gadi dhiisanii malee obboleeyyan kan koo ammas sa'aatii ammaa kana keessattis yaa'iin akkuma itti fuuftetti jirti hin dhaabbanne. Obboleeyyan kan koo wallaahi waan gololchaan kun qabu hin beekne dhugaa rabbi waggaa meeqa muluu yaa'iin akkanatti irratti deemu jirti. Rabbiin isa haa laaffisu wallaahi innillee jarjartii qaba hin jarjara hedduu takka hin jarjara waa takka xiqqoollee taatu hin hawwatu akkanumaan ilaalee fiigaa. Wallaahi rabbi isallee isaafis haa laaffisuun jedha akkasuma wardaanis biyya namaa keessatti miidhamu jirti dhukkubsachuu jirti isiidhaafillee wallaahi rabbiin isiif haa laaffisu akkasuma nama bira dhaabbattus qabaattiillee natti fakkaatu wallaahi warroonni bira jirtan viidiyoo tana yoo argitan taate yoo argullee dhabdan taate jazaa namarraa hin argatanii rabbiirraa hin argatanii wardaa biras akka nuuf dhaabbattan isinin jenna. Warroonni yamanii keessa jirtan silaa viidiyoo teessanuu yoo gadhiiftanii koomentii namaa laaluu hin beektanii viidiyoo maqufaa darbitanii yoo deemtan malee allahu alam deemtanii koomentii namaa jala deemtanii waa laaluutti hin jirtanii. Oromoon keenya maal nu barreessu jira maal nuun jechuu jira dhiiftanii viidiyoo qofa gadhiiftanii deemu jirtanii. Wallaahi haasawa hedduudha haasawni an haasawuu deemu nama hedduu irraayi tokkoffaa liinaadha lamaffaan Ibraahimiidha. Jaruma lamaan tanarraa dubbadhamee adhaafi isinin jedha obboleeyyan kan koo liinaa fi liinaanis takki guyyaan tokko kiyya guyyaan tokko keetii jedha akka mammaaka keessaatitti mammaaka sa'u balleesse dhiifa manarraa taa'aa isiniin jedha ijoolleen teenya namni mammaaka beektanii kanumarraan kan darbe guyyaa tokko ammoo liinaan mucaa harkaa shugguxii fudhattee shugguxii matatti qabdee isa hidhuu hiiteetiin jirti akkasumatti isiidhaan mataa lamaan jirti. Eega mataa lamaan jiraattee akkuma ta'eeti harkaa baheetiin jira harkaa bahee shugguxiis fudhateetiin jira. Eega harkaa fudhate isiillee ammoo miidheetiin jira natti fakkaata akka viidiyoo gadhiistetti isiinis mataa dha'e natti fakkaate miidhamtee jirti almuhim dubartiin tuni da'uu fi ji'a 9ffaa keessa seentee jirti natti fakkaate wallaahi rabbiin isiillee haa laaffisu isiillee rabbiin achi keessaa haa baasu. Isaan gaafuma mucaasan qabanu dogongora guddaa qabani wanni isaan dogongoran maalidha mucaasan harkarra qabuun hin ta'u maaliif nama dararaa ture nama hedduu miidhaa ture waan ta'eef hin beekanii eega beekanii hedduu harkarra qabanii jiran isaan dhiira nama lamaa ta'anii akkamitti mucaa tokkocha akkasitti harkarra qabanii sadarkaa kanaan of gahanii jechuudha. Achirraa kan hafe mucaan suni nama biraallee dabalatee nama biraa Abdallaallee miidheetiin jira ammoo Abdallaallee falaxeetiin jira natti fakkaate akka haasawaa argeetitti basheesse jedhanii. Akkasumattuu garuma fudhattuu haasawumaa garumattuu hundattuu hin fudhattanii yookiin hin beektan jedhee yaada.
wallahi rabbiin isaanii haa laaffisuu hin jenna nu waan biraa waan goonuuf hin qabnu yoo du'aa'ii gooneef malee akkasuma du'aa'iidhaan hin dagatinaa rakkatanii jiranii obboleeyyan teennaa dhiiga keennaa achitti rakkachuu jiranii rabbiin isaan haa gargaaru gargaartii namaa osoo hin taane gargaartii rabbiitiini rabbiin isaan haa gargaaru jennee du'aa'ii godhaa fi anis gama kiyyaa isinis hin dagatinaa isiniin jecha asumaaniin isinitti dhaammadhachuudha achirraa kan hafe Taisaa asitti dhaabee yoo gara Ibraahimii deebi'e Ibraahimiin bira sheer godhaati ijoollee tana hunda biraanuu naagaa obboleeyyan kan koo maali yoo jettanii ijoolleen tuni yeruma tokko yaa'iin kun ka'ee galee yaa'ii kana dheefaafuu haadha manaa ofii biraa gara biyyaa erga galee Ibraahim ammallee yaa'iin achitti eegaltee jirti. Yaa'iin waan kanarraa eegalte mucayyoo haboo jedhanii isaanii mucayyoo haboo isaa sanirraan eegalte ammas taan daranii taan dheesseetu galee tuunuu isa qabatte jechuudha. Akkasittuu isa qabatte isiinis ammallee silaa rahiimni waan akkanaa namarratti yaadu erga mucaan biiniin qabamee biinii namni qabsiisee ani dura karraan dubbadhee ture Ibraahimitu nama itti bitee qabsiisee tumsiisee jedhee dubbadhe. Waan hin beekne irraa jechuudha kan dubbadhe rabbi naaf hadhiisu. Ammoo Ibraahimii miti ka tumsiise caaltuudha. Caaltuu tumsiise. Eega caaltuun tumsiiftee Ibraahim quban qabu Ibraahimii waliin hin mari'anne akkuma viidiyoo isaanii irratti argine Ibraahimii waliin hin mari'anne waan ta'eef Ibraahim erga dhagahee caaltuudhaan natti fidi jedhee caaltuun akka mana fidan gootee biiniidha. Eega mucaan biinii qabee fidee Ibraahim kan mucaa tumee gaggabsu ta'e jechuudha. Amma viidiyoo reefuu takka irratti yoo laallu Ibraahimiin harka mucaan baffatee jira. Bishaan itti jistee jirti jarrillee. Manuma yaalaa finnaamu akkam goonaa osoma jedhanii isaan mari'atanii bishaan itti jistanii bira taa'anu mucaan harkaa baay'eetiin jira jechuudha. Isallee rabbi fayyisee fayyaa akkasiisan osoo hin taane bayyanateetiin jira. Garuu karattis kufuu karaallee ka'ee manatti illee galu. Laakiin harkaa bahee jira rabbiillee lubbuu isaa oolchee jira. Wallaahi osoo viidiyoo tana sheer godhaati dhiifama wajjin sheer godha Ibraahimiin biraan gaha. Ibraahim harka lubbuun namaa gizee lama harkatti laaffatteetiin jirti. Osoma xiqqashoo osoma of eege osoo jarjartii tana ofirraa dhiisee illee bareedaadha. Ani as keessa akkasiidhaamu jarjartii illee ofirraa dhiisi. Qaraa dubartii dheefaa fi gara biyya keetii galte dubartii dheefaa fi eegaa galte ammallee tuunis achisi qabatte rabbi si haa laaffisu akkasuma wallaahi Ibraahim wanni ansii dhaabu haati manaa tantee jaalatamtuu fi kabajamtuun qaaliin wardaan miidhamu jirti. Eega miidhamu jiraatteellee argiteetii jirtaa viidiyoo isii namni irraa maree gadhiiseetiin jira. Akka isiisan namni bira dhaabbatu godhii fi akka isiin sun yaalamtu godhiifiiti. Mee yaa'ii dhalaa jalaa hafi yaa'ii masitti horuu jirti malee dhalaani yaa'ii irraa si baasutu hin jirtu. Tunis rahiimii tante ofii lubbuu ofiitiif si barbaadde nama silaa ati walitti hidhata qabdu sirraa kutu jirti. Akkasuma dura biinii ajjeesisiin jettee turte. Lubbuun namaa namni hin ajjeesalle jedhee rabbi baasu malee ta namaa hin baatu. Yoo rabbiin hin baasa jedhe malee harka namaatitti hin baatu. Lubbuun namaa akka itti baatu qadara waan kanarratti lubbuun tee baatii yoo jedhamee rabbiin sii katabee jiraate malee akkanatti namni si ajjeesaa fi lubbuun namaa hin baatu. Kanaafiyyuu Ibraahim yaa'ii tana ofirraa dhiisi. Takki mucayyoo fuudhiiti. Mucayyoo fuudhiiti qaraa taanuu hin fudhatte osoma jala fidduyyuu tuunis yaa'ii guddoo sitti goote tunis yaa'ii marraan si dhaabu jirti. Ilmaan tee si dhabsiisu jirti. Ganda si dhabsiisu jirti. Haadhaaf abbaa kan kee si dhabsiisu jirti. Biiniin illee kalee wanni lafaa ka'ee ummaa qoricha san obaaseef yaa'ii maqaa intala tanaa jechuudha. Maqaa caaltuuti.
Wanni kun hundinuu maqaa caaltuudhaatiin deemu jira. Maqaa caaltuudhaan hojjetamu jira. Atis viidiyoo kiyya kana yoo kan laaltu taate caaltuu of tasgabbeessii. Namni kun maalirraa dhufee sadarkaa kam gahee dhufee maalirra miidhamee dhufee irraa hidhaabadhamee namni ji'uma takka ji'uma muraasayyuu hiraftii haa godhatu. Yaa'ii keessa ture jettee irraa hin dhaabbanne silaa gaafa dhufte irraa yaa'iin kunoo eegalamee jira. Yaa'iin gad dhaabbatee jira. Kanumaafiyyuu obboleetti tiyya yoo jaalala isaatu qabaate xiqqishoo osoo yaa'ii kana ofirraa irraa kutteellee bareedaadha. Ati nama yaa'ii irraa kutuu miti, nama yaa'ii itti dhaabu malee ammallee akkasii siin jenna. Ijji Oromollee deebii afaaniinis waa siin jennaan Oromoon si geessiti. Irraa dhaabbadhu mee mucaan kun daa'imma haa guddifatu. Ilmaan qabaa abbaa ilmaaniiti. Ilmaan haa guddifatu. Haadha manaa ofii ka biyya namaa keessatti dhiisee galee biyya namaa keessaa haa galfatu. Osoo irraa dhaabbattee irra si wayyaadha. Nama isaaf yaadu taate osoo taate osoo nama isaaf yaadu taate atinu inni nuumee haa tasgabbii fudhatu jettee haga feetiyyuu jaalattuyyuu tasgabbii isaaf kennite. Tasgabbii isaaf kennitee isa gad dhaabde silaa isa gad dhaabuu qabdaa. Isa bakka itti godhuu qabdaa. Akka intala namaatitti akka intala Oromoo takkaatitti silaa osoo nama sammuu fi sammuun yaadu taate atammoos nama sammuun yaadu iyyuu natti fakkaanne. Mee irraa dhaabbadhu siin jenna obboleeyyan kiyya silaa obboleettiti dhaabbadhu an siin jedheef hin dhaabbattu. Yoo viidiyoon tiyya si bira geette namni kun maamnaan jedha Oromoon maaliif viidiyoo kana jalatti koomentii barreessitii jedhiti yaali. Mee ittuma yaadi itti nyaadhuti itti dhugiiti itti yaaditi nama kanarraa dhaabbadhu siin jedha obboleetti tiyya. Kanumaan isiniin jedha obboleeyyan koo asumatti hin dhaabna dubbiin guddattee fi fardatti hin fe'anii. Anis guddiseedhaa fi isaanuu na dhagaanii yookiin viidiyoon tiyyayyuu bira geettee dubbii tana hin dhagatan ta'a. Dhagaanis dhaga'uu baatanis waan narraa dabaruu qabu dabarseef hin jira. Akkasuma Oromoo teennaa wanni ani yeroo hunda viidiyoo keessatti hin dubbadhaa. Viidiyoo kam keessattuu inshaallah yeroo rabbi na gargaare hin dubbadha jedhu wal jajjabeessuu haa yaallu obboleeyyan kan koo wal jajjabeessuu wal bira dhaabbachuu haa yaallu mee laayikii illee waa ittiin kafallu sheerii illee waa ittiin kafallu sabiskiraabii illee waa ittiin kafallu yani sagantii keessatti sabiskiraabii laayik sheerii godhuu hin dandeenya. Sheerii illee yeroo hunda namarratti hin goonu yoo jettanii illee dhiistan rakkoo hin qabu. Laakiin viidiyoo takka irratti sabiskiraabii yoo dura gootan lammaffaa godhuu hin dandeettanii. Yookaanii fi viidiyoo takka takkaan isin bira dhuftu viidiyoo haarawaa irratti laayikii yoo nu gootan homaa isin hir'isu. Akkasuma warroonni viidiyoo namaa jalatti viidiyoo nama gugurdate anu miskiina nama xixiqqoo tana nama hin beekamin kana jala hin deemtan nama gugurdatee sabiskiraabiin isaanii guddaa ta'e jala deddeemtanii ilaaltanii fi nullee nu laalaa inshaallah nullee gizee tokko yookiin guddachuun ni mala guddachuun akkuma cabanitti okkolanii akkuma beekanitti dalagataniillee kanumaafuu inshaallah bakka namni ga'e hin geennachuu miti ni geenna inshaallah namarraa miti rabbirraa jedha. Rabbiidhanillee garuu karaarra hin ciisanii jedhanii kanumaafiyyuu obboleeyyan kan koo warrootuma sabiskiraabiin isaanii ol guddate jala fiiguu bicha osoo hin taane nullee numatu walii fi wal qabna. Nullee guddisaa isin hin jenna. Akkasuma ijoolleen hedduun kunoo viidiyoo namaa jalatti yoo argu maatii naaf ta'a waliin jedhan. Namni isaan maatii naaf ta'a jedhan san akkasitti argee maatii ta'uu fi Allahu alamii maatii namaaf hin ta'an jechuudha. Mee osoo arginee maatii nama naaf ta'a jedhe san jala dhannee sabiskiraayib goonee fi laayikii gooneef illee bareedaadha. Waluma guddisuudha. Inshaallah akkasii walaa guddifnu wal biraa dhaabbannu maallaqa ittiin kafallu isiniin jennaan hundinuu banannee osoo wal gargaarree bakka takkatti jechuudha. Wal gargaarreeti dalaganne illee waan bareedaadha. Obboleeyyan manuma namaatu dalaguu jirra viidiyoo takka irratti illee yoo sabiskiraabii takkattis arganne bareedaadha. Akkas isiniin jedha obboleeyyan kan koo haga viidiyoo biraatiin walitti deebinuuf assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.